Ammalin janibeetan hoggu bikkaan deemutti arra kaamiloon nuuf hollisu deema anoo eenyuun hin jaamee isin keessaa. Yeroo takkafaa yeroon itti silaa hidhamee hidhamu. Kara jaalalayaana adara jaallatoo naaf tahiyaana ni deebina karaa sirriyaana rabbiyyoo waliin nu deebina. Hashama harkafuni hordoftoota fi daawwattoota keenya guyyaa har'aan tanaagaa yeroo hedduu magaalaa Dirreedawaa vlog isin daawwachiisaa turre guyyaa har'aan tanaagaa waan haaraatiin as baanee jirra. Wanni haareenii keessummoota artistoota keenya beekamaa as na bira argama. Isaan afeereetiin magaalaa Dirreedawaa hoteela Bulusam keessatti isaan afeeree akkasumatti mudannoolee takka takka wal gaafachuu deemna. As kana bira argamtuu keessummaadha Wardaa Jaamtii Adaamarraa dhuftee gamanaan Kuulaniitu jira. Gamanaan artistii keenya beekamaa Kaamiloo Aliitii argama. Akkasuma gamanaanis Jaafeetuu piraankiidhaan kan beekan. Nabratti argama. Gaanamayyuu if bebeessa maqaa isaatii fi eenyummaa isaa isiniif hima. Hamma sagantaa keenyaan hojiin turas nyana gabanumaan chaanaala keenya subscribe godhuun dagatina. Wardaa irraa eegalame. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa. An Wardaan Jaamaa Adaamarraan dhufee kuno Kaamiloon laaluuf dhufee DJ Dus Jaaffee laalufaa dhufee. Akkasii isinillee warri Dirreedawaa laaluuf feetan qottaan jiranii ijoolleen Dirreedawaa hedduu faana magooti bashaashaa Dirreedawaa qottaan isiniin jaa kullee teenyetti deebi'a. Kullee Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi hordoftoota keenyaa hordoftoota DJ Dus akkam jirtan nagaa fayyaadha jajjabaa isiniin jecha arragaa DJ Dus bira maaliif argamtee uummata kana bira maaliif argamtee akkuma agartanii fataa jechuudhaaf akkasuma magaalaa Dirreedawaa daawwannee akkasumatti waliin bashannana addaa godhuudhaaf waan takka takka isin daawwachiisuuf deemna. Akkasuma hin dogongore likkitiin jira yoo hin dogongores kan isin naabee akkasitti arra warri nu biratti argamu Kaamiloo ni beeytanii. DJ Dus magaalaa daawwachiisaa ni beeytanii abbaa piraankii ni beeytanii isimmoo tiktookaraa Wardaan tiktookaratti hedduu haasoyti garuu yuutuuba kana namni kaameera dura gisee dhufee liqaanfata irra laayinaadhaan isin jaa akkasii gaamee hara Kaamiloo sirba isaa takka yaaruun haa tokko immoo waan takkaanaa nu bohaarsu keessummaadhaan jechuudha fataa nu godhi odoo. Ammalin janibeetan hoggu bikkaan deemutti arra kaamiloon nuuf hollisu deema anoo eenyuun hin jaamee isin keessaa. Saniifuu arra Wardaan akka hollistuun barbaada arra sagalee isiitiin kara jaalalayaana adara jaallatoo naaf tahiyaana ni deebina karaa sirriyaana rabbiyyoo waliin nu deebise walii deebina ansin jaaladha jaallatoo dhugumaa ansin karadha dhiifamaa godhime naaf godhime hayyamaa godhime naaf godhime hayyamaa. Jechuun sagalee fi sagalee achi gubbaa jiru fi sagaleen as jiru wayi garaagarummaa qaba. Amma harkin akka dursanitti akkana hafee jiraati. Ammaa kana meenyuun naa himaa ammaa akkasii doon. himaaf ni akkamiin doon? Atumaan nuyi nuti beeru. Ijaanis ni jira. Hojii manaati. Daawwattoota keenya guyyaa biroo hojii baay'isawee sirba afaan Oromoo yeroo duraatiif kilippii ajaa'ibaa kilippii hedduu nama boonsitu akkasuma Oromoo boonsitu Kaamiloon mufitee jira. Gamanumaan Kaamiloo hedduu galatoomis hin jenna. Sirbi hedduu bareedaadha. Hedduu baay'ee takka namatti tola. Itti fuufis hin jenna gamanumaan. Gaa namni akkana waan haaree gisee isiniif jajjabeessuu qabdan. Garuu waan hedduu takkaan haaree Kaamiloo maaliif ni beektaa? Yuutuuba irratti sila walleen miliyoona takka miliyoona lama seenuu qabdi. Itti xiqqaadha hanga kun maaliif lafaatii TikTok irratti TikTok irra baran miliyoona ni neena garuu amma asirra deebiitii wanni godhe maali hawaasa bira fudhatanii waan guddaa san deemuu baatus maal qabu. Amas wan nucina juru jira wan
dhugaa. Mitu banna boo maal koo qabu maal taate billaa leeti. Inshallah. Tokko jennee lama jenna. Dhugaa. Katti aantu waan addaa. Anaan lammata Jaalatiin harka kan misisnaa jechuudha. Dirqama akkas ta'uu qaba. Waan kanaa olitti ni abdiin qaba. Inshallah. Wallahi. Ijoolleen ana qofaa miti ijoolleen. Ijoolleen hedduudha. By the way waan bareedaa godhu jirta. Sirba biroo dalaguudhaaf akkamii? Sirba biraa kan lammataa xumureetiin jira. Inshallah viidiyoo qofaaf hafee xiqqishoo kun achi adeemu yaada joorraa malee waan dhabame hin jiru. Sitti moo waa wallaalee fadhii kan kee beeku yaadni koo suma biraa kan kee garuu eenyu biraa. Daawwattoota keenya egaa sirba kana akka eeggattan abdii qabna. Gamanumaan yuutuuba seenaati viidiyoo heddummeessaa miliyoona 2-3 godhuu qabdan. Keessummaa keenya gamana jaafeetu jira gama isaatti isin dabarsame waa'ee keetii beeksifne jechuudha. Okay, maqaan kiyya Jaafar Amiini. Kuni kan ganda keessaati. Munkoomataa gaati gaa. Akkasii. Munkoomataa gaadhaanis gaa. Kadamitti si beeku laasuu. Kaan immoo Jaaffee Tube akkana beekanii kan dalagaa immoo Jaaffee Dikoorii. Wanti dalagaa. Konka dalagaati. Kan dalagaa mirqaanaa tokko jira ammas kan dhiyootana dhufe. Jaaffee mana jimaa. Jaaffee mana jimaa barcaa. Baay'ee akkana ta'uu qabeeta namni gamanaanis. Akkasii maqaan dila kanaan qaba. Garuu ammoo kan sooshaal miidiyaa gubbatti ittiin beekan Jaaffee Tube takka immoo Jaaffee Prank. Jaaffee Prank. Mee gamanumaan Prankii yeroo itti nama godhate. Maaltu si godhate? Prankiin gaa yoomiyyuu taanaan mudannoo hin dhabdu walirraa haa jabaattu malee garuu an interview kana dura tokko irratti waan kana dubbadheetiin ture. Akkaataa silaa prankiin nama mudatuun xiqqishoo dabreetiin jira fatanaa. Maaliif jennaan yeroo takkafaa yeroon itti silaa hidhamee itti hidhamu san hunda na jaabeetiin ture. Eegas booda immoo haala tokko mijjeeffadhee seeraas guuttadhee achi booda firiidamii ta'ee. Seera hayyama fisa. Egaa akkasitti qunnaa yoo qabaatte malee akkanuma gabbaatee ganda namaa seentee eenyu sidhiisa. Akkasii kanaan mudannoo jalaa bahe malee silaa akka jabaatee ni duuta'u. Ame pranki illee irraa dalagu jirtu kana keessa mudannoo akka ajaa'ibaa sarpiraayis meekas godhame maa naa hime waan akkamitti? Mudannoon Mudannoon dhugaa mudannoon ariifachiistu fa'aa jira. Tanamas kofachiistu hawaasa keenyas kofachiistu mata. Tokko falchistullee ammaaf yaadachuu baadhu tan ariifachiistee fa'aa egaa waraabee nadhagaame fa'aa jira. Amma mudannoo takka dhugaa pira. Zaakaraati yuwansa. Darbala goote. Dandee qoblaatiin galee. Qoblata qoblate. Dandee qoblaatiin galee. Labba shan dandabii. Beekamaa bee. Nama mudannoo. Dhugaa. Omar kok apa? Jangan kata dulu. Aswati kota ada pizza kabana ya. Daw to takanya kanya chati isini aso isini aso tidina. Mari nani ni kabana nyata ratili aso harami. Daru uya ran kana bashana wan julecha. Pizza ndu sami sedunya ada. Orda nadu. Orda berapa bester ya? Aran Mangkal lagi ni mana? Mangkal dia. Hello. Warra baadiyyaa jechuudha. Warri baadiyyaa kun waan nama gubu malee. Warra asii godha. Lulu, video ndara dura musi deebisuu xiqqoo shoo. Akkana nyaachaa akkanatti bu'aa gudha malee yaadu. Yaasoo waan isin waafaan mugdeessin uumamu. Piizaan akka isin mi'aa. By the way, yeroo hedduu beektaa magaalaa Dirreedootti nyaata hin beeksisa beektaa. Nyaata adda addaa magaalaa Dirreedoo waan qabdu. Nyaata qofaa miti waan magaalaa qabdu. Godhuu ni beektaa? Nyaachuun namayyuu beekaa arfaadha. Salasoon ta'in maal ta'ee ta'a magaalaa Dirreedoo keessa waan jiru hin daawwatu uummata keenya. Uummanni keenya akkasitti hin fudhatan garuu. Awwaniin akkas godhuuf magaalaan Dirreedoo akkana fakkaatti. Kan hunda qabdi. Waan akkanaa qabdi. Nyaata babbareedaa akkana jira. By the way namni redduu Finfinnee dhaqee nyaata akkana. Hajiru tiin fakkaatu. Ana amma duru
Gandaan bahu ni sudah ada ture. Hotel guddaa Kiristiyaanaa. Warra Dirreedoo ati? Warra Dirreedoo ati? Kunis kan nyuma ture bara mulawaa ati godhan. Naa gamanumaan namoonni tunna wanni nan jambita. Namoota hedduudhaaf jechuun takkii waan birootiif ati akka beeksisu akka ittiin fakkaanne uummata akka agarsiisu. Uummanni maas itti ni beektaa naa of nu banne si galee. Beeksisaa Maali nyaanni akkana nyaachaa ooltu kun maaroo naam jaanii. Garuu mo'an hawaasni keenya akka baruufi akka baruuf yoo Dirreedoo dhufe akka akkana ta'u amma keessumaan takka jira Dirreedoo dhufuun bikka dhagan beekan. Bikka akkanaati jira ganda akkanaa banamee ganda haaraa banamee jetiin daawwachiisan. Garuu hawaasni keenya kanan furan. Tokko tokko faan qaarra nagabeeti nyaata garamu nyaatamee har'a nagaa bazinan jaa. Garamu fiidee nyaata nagaa bazinan nan jaa. Yoo min nyaadde nyaanni akkasii nyaatu sanuu nan jaa. Saniifuu nyaata gisee namni waan takka godhu agartee appirsheet nama godhan beektaa manni keenya nama jajjabeessi galee maaliif akkana taataa maaliif akkasii galee nama jajjabeessan gabanumaan jajjabeessan isin jaa daawwattoota keenya. wanni inni isiniimu jiru isiniif ifa na fakkaata. Ifa godhi. Ati sii galee ati waan nu bira jirtuuf sii galee uummata keenya aannan adii hanga jaanii ni fingalchinaaf akkanaa nyaanni akkanaa yoo Dirreedoo dhuftan. Nuti warri Dirreedoo shuumaa fi dinnicha qofaan hin beekamu. Diijeedus jala seenaati ilaala. Nyaata inni halkanii guyyaa beessu kana ilaala hordofaa. Sanboota shuumoo ta'e dinnicha san arabaan jalaa dhawa. Akkam Namoonni akkasii sooratu sirriidha. Namoonni tokko akkasii fuudhan beekamu. Yoo dhufan Dirreedoo akka biizaan jiru akka bargar jiru hin fakkaatu. Immoo hoteela haaree Biizaa fi bargar malee waan biraa afaan nyaataalee ati bebbeetu Aboo nyaata na dhage nyaata bareedaa jira nuudilsifaa jira kana maal jaaniin gaa chicken fried jira fresh burger jira waan meeqaa jira magaalaa Dirreedoo keessa waanuma finfinnee jiru sanaa jira ruuza bareedaa kubsaa jira ni jira maaliif hin jirre ni jira ni agarra sin gartuu feete sin keessa annaa waan akkanaati jira garuu uummanni keenya akkanatti hin beekan. Akkanatti hin beekan. Ani amma yoon dhufe dinnichumaan nyaata Dirreedoo keessa. Anuu kalee dinnicha. garuu nyaata hundarra nyaata si nyaata hundarra anaaf nyaanni tokko tokko Kamiya ulbanni maa beekamaadha ulbanni bareedaadha. Gaafa takka diraamaa dalagu ture beektaa? Diraamaa ijaa takka dalagu ture mucoodhaan ulbata maal nyaataa manaan jeetiin dubbadde ture beektaa? Fakkeessu jirra malee bara ulbata jibbee osoo hin ta'in ulbata kan hin dhaladheetti guddadde beektaa? Jibbee osoo hin ta'in fakkeessu hin jira si galee namoota takka takka akkana jira. Namni hedduun akkamii ulbata akkana rabsitamaa roo jaanii yaadana qabata. Diraamaa godhu jira. Baay'ee namni takka gisee diraamaa dalagee inni sana osoo hin ta'in nama biroo akkanaa jee fakkeessu jira malee uummanni keenya sonuma dhugaa fudhate beektaa? Ati amma kafraa taatee daleeta kafruma si beekan miskiina taatee daleeta miskiina si beekan akkana mucaan kun dandeettiin isa jabaadha. Bika kana keessatti fakkeenya namaaf fakkeenya akka nama sanii ta'uu jirraa. amma viidiyoo jedhi kaamiloo eessa jirtaa jedha. Kaamiloon abbunii jira. Ameerikaa isteetaa kam jirta kanaan jiru hunda jiru warra Ameerikaa jiraatullee akkan Dirreedoo jiru qaban qaban isa. Naannoo Dirreedoo nu bira jira nu biratti argama Dirreedoo jira Ameerikaan jiru. Saniifuu gaa gaaffii jaata qabdanii. Alhamdulillah. Amma nyaanne qofne nyaata irratti naasuun jennee nyaachuu jirra. Nyaata babbareedaa bakka babbareedduu eessaa harkatanii jaanii gisee ol gaafatan dijeettasiiraa jira. Maaliif jennaan bakka bareedduu fi nyaata bareedaa si saabbee haa jira. Ani gaaf tokko Finfinnee dhaqeetiin nyaanni babbareedaa jira. Footoraas ni jira. Ol seeneetiin Nyaata dabbaa nama baasu hin beeku. Mee maadel sannaatu barbaada dabbas. Wallahi naatu barbaada dabbaa. Ruuzaa fi kalluuna. Sadiif nyaachuu jira inni. Isiidhaaf dhiisiif isin kophaa ishee jedha. Awwa naanni dabbaa wani nama baasu hin jiru. Jira jira kophaa. Akkuma inni baase chaata nyaachuu ta'e isin fayyadanii isaa dabbaa. Dabbaa mee mucuddeera fi fayyadu. Jira rasumaa bareeda. Softi. Daawwattoota keenya. Yoo daratti yoo barbaade yoo cinqaa maati. Ispoortii dalagaa. Ispoortii dalagaa. Wallahi an baay'ee daansi si beeka. Kickboxing fighter ዘመናዊ ዳንስ አስተማሪ ጂምናስቲክ አስተማሪ በቃ ሲም እንደው Waan hedduu qabdee. An daansi si beeka garuu. ስለዚህ Mucaa asumasitti uummattee sirba. Bareeda bareeda. Hojii jira jaan sirbi sanfaati moo?
hikmateeti yaa dhugaan siimaa. والله كساتي كزجا نينجا hikmateeti yaa Dhugaan siimaa. yaa lubbuuti yaa Adda siin baane. أنا في بعض دوغا مو نمني خبرو كم جو أبوك جيبها كساتي بدي سربا أنا قفا كباك زين أنجو أمانو فدغا إسرا فيديو قوتين تري فيديو سربا ani kan turteen dhaggeeffachuu ture لا إكمتين برانا ما سيني seenii jira biyya arabaa afaan namni hedduu beeku dhaggeeffata ture Summaa. Tia suma إكمتين Tia suma. Warda. Warda yeetiya dhugaan si himaa. Takkitiitiya dhugaan si himaa. Yaa lubbuutiya dhugaan si himaa. Irraa burqiitee jaalalti. Duma si kaayuun qabu ati. Yaada keetiin boo'aa natti nafe. Yaa jaalalleeti yaa hiddoonni. yaa jaalalleeti yaa hidda onni Ansi malee lubbuun tiyya didee babbareedduu hedduun bira kutee osoon si jaaladhu yoo nan boontee gaafuun sirraan oltuu beekii booddee asuma yaadaa siin barbaadaa siifin araadaa takkittitu yaa wardaayee isaa si jaalataa. دابو دابو بك أنا وين قاف كوي أنا وين قاف أشوف أنا كوي كوي سربا أنا نما جالتو أنت التاتي جالتو أمريكا سجلا خطتي بس تيجان لقى دا مدرنونا كان أنا جرتي Ilmi namaa waan hedduu لقى بعد يروي الدنيا قاف تايون أركيجتي أرجع الراحة أركض شو رافنا تريج سنو نم مجيء سن إكمتي جامتي إكمتين أمريكا جلا ديمناني سبب سنتي سربا أنا باسي سبب خار سربا سيني amma gaafii kee kanaan nagu jira moo barbaree kana ta'anii بربرة سجوجرا مدد مدان توكي متي لقى دا قالوا maan dabartee waan akkas dabar هاي Ameerikaas jalaa kuttee kun kijiba soob garuu immoo ture wanni ture isinis heerumnaan anis gaafa jaalaltiin dhugaa jirtu san takka ammaa tana akkana smart zigzag tanaa miti afuu jaalaltiin na qabdiitiin galgala numaan booya guyyaa sunumaan booya ayi nama bira saahiban kiyyaa wajjin akkanatti taa'ee haasa'uu hin danda'u niin booya saniifuu galgala taalkaniitiin yaada guyyaa dhiiseetiin taalkanii yaada irra fuugaa hirriban qabu amma akkasittiin osoo deemu jiru ganaa mana galee gangaladhee rakkoonaan rakkadhu cinqiinaan cinqadhu san yaadaa osoo deemu jiru na keessa dhuftee boo na baay'inaan hin firraa Yesuuma takkaa waa sirba namaatillee wal iseen beeku xiyyaa'u dalageen beeku هنمان سرباو سيني جا jaalalaatu wallee na eegibsisee waan أيه amma akkasitiin Tiyyeessuma giseen jeeyyuu warri fudhanii na jalaa biyya biraa keessan akka jirtuun beekuun yoo akkana dhageessuufin tiyyeessuma jee amma gisee xiqqishoo sana akkasii wallisee keessi kiyya na qabbanaa boo dawa akkamiiti jeetumaan mee yoon dheereeffadhee yoo akkana na qabbaneesse kanumaan irraatti obsaa'u jeetumaan xiqqishoo dheereeffadhee boo osoon karaa deemu jiru karaan an deemsan dhiisatumaan bikka takka taa'ee kanuma hojjechuu eegalee jechuudha amma walaloo feedaloo eedalliin maali walaloon maali hin beeku garuu naa dhufte نوامبر dalagee amma galgala seenee mana osoo ciisu jiru jaalaltii si ammas kan akkaatee boo aha dawaan qabaami jeetumaan ka'ee wallise gisee wallisu qabbanaa'ee Allah baqa hulii kanuma dheereeffadheetumaan kana dawaa godhadhee kiniina godhadhee itti rafa jeetiin eegalee jechuudha saba sanittiin dalage أوكي إيشين سنة ملبون نجت ni jirti yaa. نجرتي لبونا ni jirti اوكي heerumtee jirti ilmaan sadii qabdi أوه هاي انغار كديتين جران غرو يس يركدم بك جرتوتي ربي فيا في نجيستي هاتو يسيلي غبنو مان جناني يو سغلتي نتنا دغيسه والله خلاص
akkasii simmeetii biroo sittuu hin jiran fakkaata dhiifama. Ama aku gua, iya nama Shahrukh No, ani gaafa san Shahrukh dire dhoot amman doon Shahrukh keessa bee malee dire dhoot akka kan dhafu ture Turee haa sirbi kunuu qabee wayamma. ulat shan dibar kan hin gadhiisa akka Itoophiyaatti akkana jechuun gidduutti aartiidhaaf fagaattee afur boodaan kana dalage maal nimeta muuziqaan xixiqqii tanan fadhu waan akkana babbucaran tan yoo dhugaa barbaade dalagan bareedduma waan dalage duruma irraa eegalee amma kan sirba san gaafa san dalage muuziqaa laala kala khaduraas kala madaaris walii gala meeqa qabda sadii beeka Don't touch me. Biki biki me ijatiya kotu me jalalle dhugaan si jala anoleen bulle tanaaf si lalti ijitoo walle touch me don't touch me Wallan kaasitsa wallan tulti ni jirti aareen gana non ditini beena kan. Don't touch me. Hindi san banta Hindi ni jirti. touch me don't touch me kajo san qofa wal fakkaata malee Kan ko bare, zema faru ko bare. Don't touch me tumartin jira. Akkasii gamanumaan deebii tanarraa argachuudhaaf qabbanaa'eetiin jira. Duraan fannifameetiin jira. Dhuguma kijibaa wallaahi hangaan adda baafadhu. Wanni teetiin jira. Saniifuu galatoomii jabaadhu sirbita hedduu takka namatti tolaa. Isaafuu hikmatee sanfaa viidiyoo gootee nu dalaydee nutti tolaa jira. Viidiyoo nu godhuu qabda. gana inshallah Namni sponsor ta'uu barbaadan wallee sana akka dalagu. Akka dalagee Gaman carraan kan dalagu. saniifuu bilbila isaa irra dawwalaa fi Iyyaarratti kasaatis dawwala. nida dhugaan Wal bira jira, wal bira jira. ni dalayda viidiyoodhaan nuuf. Dalagu. sanii miti guraaganyaa yoo yarkadhe wallee viidiyoo dalagu fulii qophiidhaan Haalaas qophii taanaan akkasii galatoomii jabaadhu akkanumatti itti fufii waan gaggaarii sirraa'ii nan siin jaa. Thank you. Yaada qabsate waan ani naasoo jee na dura haasoo ta'e fitte maali naasoo jee ay silaa qabru kamiin qaba kana malee kanumaan qaba just fataadha beeta fataatu jira gaafii biroo yoo barbaadan wanni irratti eeggadha sagantaa birootti nama baara gujjira bar haalaata amma akkana akka hiraataa kana goonee tapha keessan gaafii babbareedaa yoo wanti namni ilmi namaa hin sodaatu hin qaanfatu waan inni irraanfatu hundaa jira yeroo live interview gisee godhu warri bikka akkanaa kanatti tapha kana waan bareedaa baasuu yaada gaarii. laal amma kaameeraa sirra qabanii akkana gaafii sugaa maal naasoo itti akka keessee akkas taasisa amma akkana kokkolaataa kubbaan agarree gisee gaa wanti interview isaa gisee godhan waa'ee tiima kanarraa gisee asoon hedduun waliin dhageeffatan bira kunis yeroo yaada bareedaa qabu ni haasawaa kunis ni haasawaa haalaata akkasii san keessa jirraatiin sodaatiin hafataa jira. kulanii mudannoon qabeette guyyaa takka finfinnee keessatti hin qabnu mudannoo Finfinnee keessatti maaltu si mudate Finfinnee keessatti maaltu si mudate? Finfinnee keessatti Finfinnee keessa wanni na mudate guyyaa takka baasa koreetiin deemu jira. Baasa jechuun taaksii osoo hin ta'in baasa normaal. Baasa kana namni heddummaa ta'e Akka haqimni kiyyaatti hin deema haa. Lakki yeroo hunda raayidii qabadhee deemuudhaaf laal jedhus laal. Namoota gamanuma raayidii qabadhu. Fuulee raddaatii ta'e ni dandeessa. Achi gubbarratti. Baasa san koreetiin deemu jira. An baasa jennaan baasa san kursii jira takki immoo waatu jira jeetiin kursii san barbaadan gatta elloon seenee namni takki yaada qabatee takki waa qabatee dhaabbata. Ani immoo ganaadha kursii fidan jeetiin dhaabbachuu jira. Gizeen asirraa taakka jee achiin gidaarati. Ibduuba yoo kanatti akkana ibduuba kutta an dhaabbadhee gana kursii fidanii takkee kursii ol kakaasan jeetiin guddaadhaan barbaadu jira jechuudha. Akkasitiin achi fe'ee mataadhaan achi ga'ee samiidhaan as tuqee achiin achi tuqee eegas booda lafa wal qaban ihee yaajii naan jaanii akkasii san qabadhee deemee jechuudha. Mudannoo halaati. Sarkas dalaydeem beetu osoo hanga makinaan ka'uu eeggata. An ol naqaniituma deemnaan jaan kaayyee jeetumaan akkana nama godha xayyaarumaa seekuma xayyaaraa yoo seente kaawwee si daddarba inni nama darbeelloon xayyaara
na fakkaate. Qabatteetu akka akkas godhara. Akkana wal si dhungachiisa akkana si fidee. Achuma irratti wal tabbasanii. Tabbasanne. Hin arganne. Gana amma harkachuuf baasa fudhate. Isin waan naa himtaniif jecha niin dhaqe. Mudannoo takka yaadadde. Ara jaaffee mudannoo qaba. Antiyyaa mitilleedha. Tanamaati. Tanamaati. Namni isa yeroo duraatiif xayyaara hore. Yeroo duraatiif xayyaara hore. Yeroo bara xayyaara horte kana wanta hundi fudhattee baasaa jira bara. Baasaa xayyaara jala nama geessu nagarre. Deemaa dhufee borsaa isaa fannifatee ol seenee gisee akkanaaf dura ko. Ol seenee inni maal see? Kana xayyaara see. Xayyaara see baasaa xayyaara see ol seenee gariinis ni dhaabbata kana jaa eegatu dura keessasa. Maal jaawee taasifamas kutaa nagana galaare sankoo isaan gobla baasa. Isaan gobla baasa. Numa deema tisi keessaa. Walleen qoy karaa kanarratti cibeeti. Gommaas baasee bara raaqoo isa jedhumaan eegale. Osmaan deemu waan boru sana garee sammanni kun gawwoon usee baasu nu qorsee xayyaara qaba. Gawwoon usee bilaaf jaan. Gasoota deemee xayyaara harkee lakka anaa miti san deebite. Kaamiloonis mudannoo qabatti. Mudannoo maal inni beektaa? Xayyaara keessaa sanitti tolamee san nu taphachiisa. Namoo xayyaara yeroo jalqaba guyyaa duraa horu. Ni qaba nama akkas. Xayyaara keessa nu galcha. Ayee menuu xayyaara horiin beeku. Nis dodda. Mudannoon kiyya maal seetan? Wanni tapheeta baadiyyaa takka dhaqeetiin baadiyyaa sana guyyaa meeqaan achi taa'e torbaan takkaan ta'e. Qabbanan danda'u irra dirree dho'aati. Amma hidhiin tiyyetuun maal jaaniin gaa gisee qabbantiin si dho'ite hin goggoytu. Ni ciramtee akkamittiin dirree dho'aa dhaqa jeetiin guyyaan achirraa ka'e dafee dhaqee Taayiwaan chaappistik dhiiraa bitadheetiin dibadhee hanqa jijjiidhee fayyuu manarraan ba'u jeetiin dhufee qaxataa Taayiwaanumaan dhaqe. Yeewwand chaappistik baala wudduun sixanyin jeen qaalii naa kanni bareedaa ka dafee namarraa dhabamsiisu. Kayaan chaappistik nakkanne boo fuudhee chaappistik san haaraya irraa hin fudhadhee foorsiin koree karaa manaa deemuudhaaf. Akkuma karaa irratti gaa dibachaa yoo hin deeme qaan jedhami foors akkumaan koreetiin eegalee boon. Wannitiin numaan dibadha kiyyaan shufeertiin garagalee anuma laala. Anis kiyyaan maaliif garagalee laala numaan jedhu numaan dibadha haajiidhu jedhin daranuu ifi diba. Amma elloonoo wanti naa kanne lippistik dhalaa naa kanne. Kalara gaafa kalara qabsan akka dura dhufetti. Sannaa kan ammas numaan dibadha. Kiyyaan garagalee anuma laala. Jalas geenoon de numa jira. An wayin san quba qaba numaan dibadha ammas xiqqishoo deemee ammas baasee kisharraa nin dibadha. Hidhiin tiyyetuun diimtuu laal diimtuu ta'a ajaa'ibaa tana. San booda kiyyaan gabbu'ee gisee mallaqa mee mirra mitti qabbaa'ulee naan hin jiru. Calma jeetuma kiyyaan ni baara geewu. Samboota noolii kanneetiif hin gabbu'ee miilaan deemuu eegale. Namni karaa deemuun diinu anuma laala. Haamonni kun eessan na beekan. Ay maaliif na lallaalan? Numaan jaa. Ammaan sumaan deemuu jiru dhalaan lama kana osoo deemuu jiru na laalanii na dheessaniiru. Osumaan deemuu jiru ammas uummata takka nyaata nyaachuu jira. Nyaanni kun bareedaadhaan asiin maqee nyaata sana nyaachuun qaba jeetiin itti maqe. Osoon isaanii deemuu jiru ijoollee lama tana feetu taa'ee nyaachuu jira. Kaamiloonni maraate namnaan janaan kanaan isaan bira dhaqu. San booda giseen gattaa'us isi aboo wajjin nyaannaan kophaa nyaata hin danda'u hin jeen. Hayyanaan jan xiyya ajajee warri nyaata gurgursu as tanaa kajuunis na laalee nakko filan. Booda irratti tokko kan isaan wajjin nyaatu harka dhiqachuuf adeeme na laale ati man naktoona unaan jee maal taateeti mirra wasu hin jeen kan faran ayitu allaan jee ምንድን ነው hin jeen ምን ሆነ ቻፕስቲክ ነው የተቀባሁት hin jeen. Are min lipstick ተቀብተ ቻፕስቲክ ትላለህ? ተነስና በመስተዋት ይሆን እንጂ መኪና ከነዳበታ ሀይቲም ዳውት ጊዜ ላሉ ላል ኒን ቃንፈዴ ኒን ሶዳድ አቦ ዳላኑ አከከጀት ይንበረድ ሰምቦደ ወላሂ ኸፍሬቲ ላቀነ ሰኑፍ ዲሴቲን ጉራክተቻ ፍለቀፍ እና ረብሻን አቺ ካሴሽን ይፍኒ ረብሻ ሙደሎ ጃያ ቀቦ ዳውቶ ተከኛንስ ጋ ሙደኖ ጃፌር ሬፍኑ ቱከ ጅሬታ ጠያራ ጀ ተጠያራ
Gaafaan dura qoree xayyaara jechuudha. Xayyaara qoreetiin saayiba kiyya tokko wajjin deemu jira beektaa osoo deemu jiru yeroo duraatiin naaf dura beektaa. Gisee hunda makiinaati Addis Ababa gisee hunda makiinaati yoo qore haasuu hin danda'u. Galgala deeme ganama seenee dirree Addis Ababa. Booda gaafa kan xayyaara qoree boo. Gisee qoree xayyaaraan siin qaate beektaa siin qaateeti. Gisee akkana ol qaatee gad deemtu akka battaa fuulaa sirra ulfaataa seete. Akkana Allahu Akbar Allah. Hiriyeessee gaafa uummanni gara gara maataati aboo sun kaanyee siin naan jaaddi maataati usii ta'e qaba. Hai maal egaa deemte xiyyaara ni jaali usa akkanumaa naan jaa ammaas ol qaati ammaas gabbuuti lubbuun asin dhuftee silaan qoruu baadhee hin jenne san booda deeme gaafa deeme asumaan akkana isaa hojii karakaree inni qofla osoo inni na bashannanuti Addis Ababa inni gabbuu naan jee maaliin jaani as fattashaa jira naan jee asis fattashaa jira naan jee no awaash geenye jira asitti gabbuuneeti meeshaa fattashamteeti san booda ol sitti deebina naan jee xayyaara uummanni kun maaliin jeenan fattashaan asitti makiinaa gisee awaash gisee reeta gaana mayyuu gabbu'ee fattashaa beeta gabbuu naan jee bakka asitti fattashaa jira ni fattashamtee laal uummata fuula keessa lallaayin naan jee fuula keessa ol laaltee hojjaanii minaan istaataran naan jee lafaan lalagaa saa buunee barraa gabbuunee barra lallaayin naan jee jeetiin deemu jira gaafa asumaan deemu gabbuunee maal jedhanii nama yoobee maal boorsaan akkana babaara boorsaa maal fattashaadhaa usii lallaayin naan jaa ayyaa boorsaan akkana deemee dhufa gaafa akkana deemee dhufa nama gabbuuna gisee gabbaan lakkaa uummata boorsaa darsa qabu naamni jiraamti si fattashan gisee eerpoortii keessa seente asii laal siin jenni uummata fuula keessa yoo laalte nu dhumatte naan jaa ilaalu maatu naan gee ilaalu boorsaa foonne gabbaan nama sammuuta gisee gabbaan usii tumati colchii deemi lallaayin uummata bayyarra isumaan dhufe jenneen samboda amma naan jee asiin baanee jee moonni qorreeti xayyaara kan qorra samboda finfinnee deemi gisee uummanee taaksii boolee ma Akhirnya mudi kau tajir. Boleh juga genya jiramna. Awas kita udah awas sih nanti. Anak dari setelah video kamera jirat ya. Perang kita beta. Entau nagore yaro durati. Anis nama anggur jadi plana basu jirat nama tak anggur. Gitu. Dapat tuh taknya gak sangat kanya tifufa tikusho nyanyi kunis kabana jira. Nyata kan nyanyi dekan gune sini dia bina amar rumah sangat kanya nujun turas nih janna. Gimana nyata nyanyi? Dapat tuh tapi orang tuh mereka sebentar kan nyerah kamu orang tuh sebentar rutin video rutin boleh gambar sih. Gaman man cara lagi subscribe sebentar tanya tentang depannya biar sebentar rutin agar rutin